ilaal maddi amantii ija jabina qabu yookiin immoo amantii ija jabinaan ta'e akka inni qabaatu maaltu godhe? Seenaa nama kanaa gaafa ilaaltanii akkuma waliigalaatti kan nu irraa barannu seera lakkoobsaa keessatti maa inni nama kanarraa kan mul'atu ija jabinaan kan ta'e amantii guddaa qaba yookiin amantii ija jabinaan ta'e qaba namni kun. Gaafa ciraasaa seera lakkoobsaa kana dubbifattan seenaa isaa baay'isanii argitu. Kanaaf amantii attamitti numti immoo amantiin sochoone kan haala kam keessatti iyyuu dhaabbatu ija jabinaan kan ta'e isarraa kan ka'e immoo eebba baay'ee nama ajaa'ibsiisu isaaf saba isaa irratti kan fide argina. Kanaaf maddi amantii ija jabinaan ta'e kan Kaaleeb kun maali? Akkuma nama kaaniitoon maaltu namarraa adda godhee kanaan akka isa beekamu godhe isa jedhu walii wajjin hin laallachuudha. Kanaaf yeroo kana barannu akkuma isiniin jedhe Kaaleeb irra jiru. Dubbiin Kaaleeb irraa nu barannu ammayyuu jira bara baraanis immoo darbee jiraata. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf yeroo barannu seenaa namicha kanaarraa maalin baradhaa? Ani immoo jireenya koo akkamittiin hin geggeeffadha isa jedhu akka barannu barbaada Waaqayyo jechuudha. Maqaadhuma isaa nan qoradhe maqaadhuma isaa callisee gaafa ilaalu Kaaleeb jechuun hiikumti isaa kan isin dhibu afaan warra Ibrootaatiin amanamaa jechuudha. Amanamaa jechuun nama kennattaan irratti gatamu, nama waan qabatetti cichee dhaabatu, nama amantii isaatii irratti amantii isaatiin maayini olii gadi walaalammii kan hin taane akka bishaan gabatee irraa kan hin taane waan qabate tokkotti qaxxalee hamma dhumaatti kan deemu jechuudha. Amanamaadha maqumsi isaa iyyuu. Kaaleeb jechuun amanamaadha. Hiikisaa jechuudha. Kanaaf namni kuni adduma ta'ee maaliif amantii ija jabinaa amma waa'ee amantii yeroo laallu amantii macaafa qulqulluu keessaati namaaf Waaqayyo biraa kan kennamudha. Akka Waaqayyoon amannus keessa keenya amantii kan kaa'u Waaqayyoodha. Waaqayyo kana hin fayyisa jennee yeroo kadhannus amantii fayyisuus keessa keenya kan kaa'u Waaqayyoodha. Kan nama kanaa garuu amantii isaa kuni namni tokko tokko amanee ka'eeyyuu sodaata kan isin dhibu. Inni kun garuu waan amane kanatti ija jabina guddaa qaba. Kanaaf namni kun achi keessatti waan dachaa lama jechuudha. Amantii duwwaatu hin ta'in amantii ija jabinaan guutame. Amantii amanee ka'ee raafamee roobmutu hin ta'in amantii ija jabinaan gootummaadhaan guutame of keessaa qaba jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf waa'ee namicha kanaa ilaallaa jechuudha. Egaan akkuma isiniin jedhee sagalee Waaqayyoo irraatii kutaa tokko tokko yeroo wal wajjiniin luqqisaa tokko tokko hin dubbisnee ilaallaa waa'ee Kaaleeb ilaalchisee jechuudha. Waa'ee Kaaleeb ilaalchisee walii wajjiniin ilaallaa maaltu akka isa godhe yeroo jedhu tarii kutaa macaafa qulqulluu keessaa seenaa Kaaleebiin barbaacha xinnoo asiifachisin fuudha. Baay'ee luqqisa baay'een fayyadamuu hin baadhe illee asiifachina adeemna jechuudha. Kanaaf namooti baay'een amantii qabu. Namooti baay'een yeroo isiniin jedhu eenyuun keenya iyyuu amantii qabna. Namoota tokko tokko sadarkaan amantii namaas wal caalan jedhu hamma tokko ittiin walii galaa hamma tokko tokko immoo ittiin walii hin galu. Kan Kaaleeb yoo fudhattan garuu baay'ee ija jabina guddaadha kan isa jechee sababii gurguddaa tokkottidha kan nuraan. Amma yoo fudhanne Phexros Yesuus Kiristoosii bishaanirra adeemu argeetu ajaa'ibsiifatee takkaan argine bakka ta'ee fi anaa jennaa yoo si ta'e gara keetti na waamii anis akkuma kee ta'uun barbaada jennaan irra adeemuu jalqabe. Adeemuu jalqabe akkuma isaa eega adeemuu jalqabeeti ija isaa gaafa guddina galaanichaa ilaalu hin sodaatu. Gaafa sodaatu liqinfamuu jalqabeetu na oolcheedha. Namichi kun amantii qaba. Garuu maanni kan amantii isaa kana deebi'ee booddeetti laaffisee sodaa wanta jedhamutu jira. Maal argee huursaa galaanaa san hobomboleetti isaa san bubbee isaa san argeetu namni kun deebi'ee yeroo inni sodaatu argina jechuudha. Sodaan gaafa isa qabu amantiin isaa keessaa sokke. Kan Kaaleeb gaafa laaltan garuu hamma dhumaatti ija jabinaan nama deemu. Ija jabinumaan deema kan isin deemu. Ija jabina isaa ofuma amantii hin qabne immoo miti. Si'a tokko matsaafa tokkoon dubbisa. Matsaafi kun seenaadhuma dhugaadha. Tureera barrisaa. Nuyi Waaqayyo Phexrosin eega galaanarra deemsise nuyinis galaanarra nu deemsisuu qaba jedhanii nama sadii ta'anii ka'an. Nu deemsisuu qaba. Waaqayyo hin danda'u hin danda'arras. Hin deemsisuu hin deemsarras. Kanaafuu bakka hin deemuu qabna.
bishaan yeroo inni baay'ee guutee nama sodaachisee waan alli guuree deemu eeganiitu sadan isaanii Waaqayyo Waaqa Phexrosi Waaqa keenya har'as hin danda'a irra deemuu qabna jedhanii itti lixanii gaafa deemutti kaan liqinfamanii dhuman. Naannoo sanatti baay'ee dubbiin kun warra kaanitti oduu naasaa rifaa isaa ta'e maal waaqota nutti dabarsee kenne. Warri kaan immoo noo Waaqayyo miti isaantu cal jedhee otuu waa'ee karaa dubatin ija jabina duwwaadhaan itti fixan. Kanaaf maal jechuun barbaada? Amantii sirriitu ija jabina namaa fida malee ija jabina qabaachuun duwwaan immoo amantii namaa fida. Ija jabina duwwaa qabaachuun jarri sun ija jabina qabu. Bakka eegaa kana godheen godha jedhanii yeroo yaadu itti wajaanfatanii waan itti lixannatti fakkaata. Waaqayyo sababii sana godheen qabaroo sana. Amma immoo sababii Waaqayyo godheef iddoo kanatti immoo deebi'ee gochuu dhiisuu hin danda'a jedhanillee xinnoo yaaduu hin dandeenye. Kanaaf Kaalebiin gaafa ilaallu nama kana seenaa isaa gaafa ilaaltanii namoota 12 qomoo ilmaan Israa'elotaa keessaa filamanii Waaqayyo dhaqee Museedhaanii lafa ani isin dhaalchisuuf jedhu kana ha ilaalanii ha dawwatanii dhaqanii ilaalanii ha dhufanii ittiin jedhedha. Kan isin dhibu 12 ta'anii dhaqanii guyyaa 40 dawwatan. Salphaa miti. Guyyaa 40 basaasan. Yeroo basaasan kana biyyoo isaan laalu, bishaan isaan laalu, muka isaan laalu, wayinii isaan laalu, mana isaan laalu, nama isaan laalu, horii isaan laalu, biqilaa isaa hundumaan laalu. Ilaalanii addeebi'anii gabaasa saba Israa'el isa karaa adeemaa jiru isa abdatame sanatti galuuf jedhu sanatti dhufanii itti himuu qabu. Kana hojiin isaanii kennan. 12 jechuudha. Isaan keessaa nama tokko ture kan nu har'a laalu. Waa'ee namoota 10 waa'ee namoota 11 sana miti kan nu laalu. Maaliif Macaafa Qulqulluun addumatti waa'ee nama kanaa adda baaseeti kan inni dubbate bakka ta'ee fi isarraati namni kun warra 12 keessaa maaltu adda isa godhe jedhu. Yoo hin amantii ija jabinaa namichi kun akka inni qabaachuu danda'e maaltu isa godhe jedhu tokko tokkoon ilaallachuu. Kanaaf iyyuu gaa jalqabumatti amantii ija jabinaan ta'e akka inni qabaatu Kaalebiin kan isa godhe maa inni hojjettanii Kaaleb amantii ija jabinaa qabaachuudhaa fi abdii Waaqayyo kenne irratti hirkachuusaati. Abdii Waaqayyo kenne irratti hirkachuusaati. Kan isin akkuma nama kamii qomoo warra Ibrootaa keessaa tokkodha. Akkuma warra kamii dhaqee ilaalee basaasee hundumaa ilaaleera. Akkuma nama kamii ergama baheef deemeera. Garuu inni yeroo hunda yeroo lafa sana ilaalus, yeroo nama sana ilaalus, yeroo biqilaa sana ilaalus, yeroo muka sana ilaalus Waaqayyo dubbateera jedha. Maal jedhee Kanaanitti siin galchate. Karaa Musee nutti meera Waaqayyo. Kanaaf maa inni isa Waaqayyo jedhe kana namni isaa gurguddaadha muki isaa akkasii. Maaloo akkasii jirurra inni maa inni yeroo hundaa sammuu isaa kan inni itti guutamee jiru abdii Waaqayyo itti dubbatee guutamee jira. Seera lakkoofsaa boqonnaa 13 lakkoofsa 30 isin dubbisa. Akkana jedha. Seera lakkoofsaa boqonnaa 13 lakkoofsa 30. Yommus Kaalebii Musee duratti sabni kun calluma akka jedhu godhee nuyi ol baanee biyyichaan qabanna. Nuyi dhugumaan kana gochuu hin dandeenye jedhee jedha. Mee isin yeroo kootiif hinan booddeetti deebi'aatii dhaqaatii dubbisaa. 26 gaafa kaatanii erga deebi'anii Qaadesh isa Phaaraan lafa onaa keessatti gara Museef Aaroon gara guutummaa waldaa Israa'el dhufanii waa'ee biyyichaa isaanitti himanii ija muka biyya sanaas isaanitti argisiisan. Ragaafillee ija muka biyyichaa fidan argisu akkam akka inni bareedaa ta'e. Isaanis Museetti nuyi biyya ati itti nu ergite sana dhaqneerra inni biyya aannanii fi damma baasuudha. Isa wanti inni baasu kunootti ragaa jechuudha. Garuu laalaa gaama. Garuu inni jedhu hundaa jireenya namaa keessatti isa gararraatti dubbatame waan diiguudha. Wanti kun nama tola garuu dubbiin kee baay'ee gaarii garuu baay'ee rakkisaadha. Kanaaf hamma iddoo kanaatti sabni kun afaan obanee waan dhaggeeffatu natti fakkaatu. Saf jedhe meeshaa nutti argisiisu baay'eedha bakka ta'eefi ummati kun gara miliyoonotaan lakkaa'ama kan 600 jedhu abbaa warraa duwwaa lakkaa'aniiti bakka ta'eefi kunootti ijisaa waan inni fakkaatu ilaalaa yeroo jedhan nyaachuuf kan nama gojomaasisu yoomitti galla kan nama jechisiisu ilaallee dinqiin akkaataa isaan itti ibsan mataasaa aannaniif damma yaaftiidha. Litiraalii aannaniif damma hin coccobsa jechuutu hin ta'in wanta achirra jiru misaadha. Biqilaan isaa ija godhata hin maseenu walitti hin citu
yeroo hundaa wayiniin isaa namatti tola. Baay'ee lafa jiraatamu namatti toludha. Akka nama aannaniif damma aannaniif dammilachuu isaa namatti tola. Waan akka nama qabbaneessudha. Namatti tola amma kanatti. Dhaxxanii gaafa laaltanii iddoodhuma kana lakkoofsa 28 ka'ee garuu jedhan. Garuu inni jedhu kun egaa namootni biyya sanaa keessa jiraatanii jajjaboodha. Mandarootni isaaniis masaraa qabu. Masaraa jechuun maal jechuudha? Kellaa dhagaatiin naanna'anii jiru naannoon isaa. Jechuun maal jechuudha? Lola yoonna lollee salphaatti cabsuu hin dandeenye. Maayinni da'annoo cimaa qabu, golgaa cimaa qabu. Namni isaanii immoo qaamumaan iyyuu ciccimaadha. Yeroo darbee naannoo Horoo Guduruu, naannoo gara Kombolchaa deemaa yeroo jirru geedoo dabarree karaan isaa baay'ee rakkisaadha. Deemnee mandaratti ta'uu geenye. Mandarri suni namni toltii ittiin qabdi maanni jallisii kana qabdi hin bareeddi baddaadha baay'ee namni toltii. Namni tokko nama biyya sanaati nama Kombolchaati natti ilaalee mandarattiin kun maal jedhamti jedhee mandarattiin gudduutudha bara baraan isin guddattu. Bakka ishee ma biqiltuu magana kan godhanii ishee magana irraa argatu qonna badaa bal'isanii qotanii kan sirrii immoo jedhanii jennaan namna sirra jirtu hundumsee muka gabaabduma guguchuu beedha hundi seemmatu argite bakkeetti aanaanii eessaa akka isaan dhufan isin beeku. Amma sammuutti na dhufe. Riippoortiin jara kanaa immoo faallaa kanaan namichi irra jiru jajjaboodha. Hojjaan dhedheeroo humni isaanii gurguddaa ilaaluuf kan nama tolan humna qabaachuun isaanii garuu wal bukee qabnee gaafa ilaalan kan nama sodaachisan. Manni isaan keessa jiraatan mandaraa isaan keessa jiraatan immoo golgaa kan qabu yookiin immoo kellaa kan qabu masaraa guddaa kan qabu daannoo guddaa kan qabu mandaroonni asii masaraa qaba baay'ee gurguddaadhas nuyi ijoollee Anaaqis achitti argineera. Ijoolleen Anaaq warra jedhaman kuni matsaafa qulqulluu keessaa falmii guddaa warra kaasan baay'ee gurguddoota kan ta'an kan nama sodaachisan warra akka Gooliyaad fa'aa kuni sanyii Eenaaqummaa of keessaa qabu namoota tokko tokko. Gooliyaadiin yoo fudhattanii mi'iloodhaan uffatu iyyuu gara kiiloogiraamii 58. Hojjaan isaa gara meetirii 3. Nama akkasii nama sodaachisu otoo isinitti dhufee deemaa isinitti dhufee sodaattanii baqattanii baay'ee nama sodaachisa. Lafa yeroo hojjetu ejjennaan isaa lafa hojjetu maal akka fakkaatu. Nama akkasii irra darbine Eenaaqota iyyuu achitti argineerraa. Warri Amaaleqotaa biyya gara mirgaa sana keessa jiraatu warri Heetotaa warra Yibuusotaa Amoonotaa biyya gaararra jiraatu warri Kana'aanotaa immoo qarqara galaanaatiif Yordaanos bukkee jiraatu jedhanii himanidha. Yoo dhageessan gabaasi kun gabaasa gaarii fakkaata gabaasa deebi'ee mogolee nama raasu. Ayi Musee sitti afaradu waan nama jechisu jechuudha. Nu gowwoomsite hammana nu joorsite lafa sirriitti jiraannu keessaati. Dhufnee biyyattii gaafa laallu harka baay'ee keessa dabarree dhufnee harka namaatti nyaatamne nu raawwate waan jedhan fakkaata. Maaliif mogolee isaanii bu'ee golgaa jalaa bu'ee abdii kutatanii waan godhan naman booddeetti deebi'uus hin danda'an. Yeroo kana gaa kan isin dhibu. Yeroo kana yemmus jedha yemmus Kaaleebidha. Namni tokko kun faallaa namoota kanaa dubbachuudhaafi amma mooraalii akka ka'umsa amlee isaan ilaala. Yemmus Kaaleebii Musee duratti sabni kun calluma jedhu. Calluma jedhu jechuun waci tureera jechuudha. Gungummiin tureera jechuudha. Maaliif gabaasa dhagaan irraa kan ka'e. Isa dubbatame sana irraa kan ka'e faallaa bakka ta'eefi gungummiin bakka jiruu fi waci caal jedhaa yeroo jedhan waanuma caal jedhaadhuma racca'e fakkaata. Namichi kun maalaa isaa alata qobaasa. Lafaa ka'ee maal jedha? Sabni kun calluma akka jedhu godhee nuyi ol baanee biyyicha hin qaban. Ilaala. Maal goon biyyicha hin qaban. Nuyi dhugumaanii kana gochuu hin dandeenye. Wanti nu dhorku tokko hin jiru. Kana gochuu hin dandeenye. Kana baay'ee na dhiba ija jabinni isaa. Kana gochuu hin dandeenye yeroo jedhee dubbatu namni kun. Wanti nu dhorku hin jiru yeroo jedhee dubbatu. Matsaafa qulqulluu keenya keessaati kutaa kanoo fakkaatu yennan isinii dubbise faarsaa boqonnaa 60 lakkoofsa 12 faarsaa boqonnaa 60 lakkoofsa 12 fi Filiphisius boqonnaa 4 lakkoofsa 13 isin booddee dubbifadhaa. Luqqisa kana isinii kenna. Faarsaa boqonnaa 60 lakkoofsa 12 Filiphisius boqonnaa 13 lakkoofsa 14.
lakkoofsa 14 kan akka dubbifattanii barbaada. Filiphisius boqonnaa 4 lakkoofsa 13. Phaawulos akkana jedha iddoo kanarratti. Isiniin dubbisa. Filiphisius boqonnaa 4 lakkoofsa 13. Filiphisius boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irraa akkana jedha. Isiniin dubbisa. Jabina gooftaan anaaf kennuun ilaala. Jabina an qabuun miti. Tooftaa an qabuun miti. Beekumsa an qabuun miti. Yoo hin dandeetti adda addaa mala adda addaa an qabuun miti. Meeshaa lolaa an qabuun miti. Muuxannoo dheeraa an qabuun miti. Waamicha addaa an qabuun miti. Maaliif jedha Phaawulos? Jabina gooftaan anaaf kennuuni waan hundumaa gochuu nan danda'a. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kun Kaaleebin isoo laaltanii hin dandeenya, ol baana, hin qabanna, kan isin dhibu akka nama kakatu dhugumaan jedhama. Dhugumaan kana gochuu hin dandeenyadha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Maal namichi kun kana godhee si'a tokko akka goona hin qaban, hin dandeenyu, sabi kun calluma jedhu jedhu isa booddee seenaan maxaafa qulqulluu kun itti ufeetu waa'ee isaa dubbate ni tola. Hin jiru garuu achirra. Maal akka sabi kun jedhu? Maal namichi kun immoo qaana'u nama amma kana caale maal jechuu isaati? Jedhaniiru laata jedhee yaada. Garuu asirra hin jiru. Haa ta'u malee dubbiin namichi kun dubbatee ija jabina guddaa amantiin ta'edha. Ija jabina guddaa amantiin ta'edha. Akkuma warra sanaa ilmaan Anaaqotaa argeera eeyyee. Akkuma warra sanaa masaraa gimbii gurguddaa namni lixuu hin dandeenye dhagaa gurguddaadhaan manni isaanii marfamee argeera eeyyee. Akkuma jara sanaa namoota baay'ee gurguddoo ciccimoo argeera eeyyee. Akkuma sanaa ija mukaa fideera eeyyee. Inni yeroo ija mukaa sanas arge, yeroo masaraa sanas arge, yeroo jara sanas arge, sammuu isaa keessa kan jiru ija jabina kan ta'eef amantii isaa akka ija jabinaan jabaatu kan ta'e abdii Waaqayyoo kennirratti. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoon sun maal jedheera Waaqayyo yeroo kaase kan Museen itti maa dhufe hin deemtu kan Waaqayyo yeroo hundaa kan isaan dhaga'anii biyya aannaniif damma wayyaa haftu fakkaatutti isin gasha. Yoo kamiin ta'e Waaqayyoon sun yoo kamiin ta'e Waaqayyoon dogoggoru abdii kana irratti hundaa'e. Dandeetti isaa irratti miti, dandeetti saba sanaa irratti miti, ol baanaa calluma jedhu nuyi ol baanee biyyicha qabannaa nuyi dhugumaanii kana gochuu hin dandeenya jedhee namootni warra isaa wajjin ol ba'anii turan immoo isaan nu caala jajjaboo waan ta'aniif nu isaan rukutuu hin dandeenyu jedhan warri kaan immoo rukutuu hin dandeenyu jedhan jedha falmiidha. Itti fufanii waa'ee biyyichaa isa gaadanii turtanii fi Israa'eelota gidduutti oduu gadhee odeessuutti ka'anii biyyi nuyi dhaqnee gaanne sun jedhanitti nama tokkitti duwwaa takka itti dhabate. Kan isin dhibu baraabbaroota gidduutti namni Waaqayyoo kaase tokkittiin hin ga'a. Namni amantii jabina Waaqayyoo kenneef tokkittiin hin ga'a kan isin. Waan bade deebisee ijaaruuf, abdii cite deebisee lallisiisuuf, mogolee laafe deebi'ee jira Waaqayyoo jedhee itti uffisuuf namni tokko illee hin ga'a. Bara kana keessa dhuguman isiniin jedha. Kanan ofii kootti ta'u isiniif hawwu Waaqayyo nama akkasii gooftaan isin haa taasisu. Nama haala kam keessattiyyuu kan hin sochooneen dhaabbate namni kummi waan barbaade jedhu qobaasaa dhaabbate Waaqayyo eega jedheen ta'a nama jedhu Waaqayyoon barbaada. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kun difratiin ni jedhamu isa jabina guddaan ni jedhamu isa kana. Akkamittiin namni tokko waan namni gara biraa argee akka jechuu danda'u jettanii amantii ija jabinaan guutame qaba namichi kun. Maddi amantii ija jabinaa amma isaa moomaa indoo jettanii abdii Waaqayyo kennedha. Dhaqaatii booddeetti deebi'aa seenaa isaa dubbifadhaa. Si'a tokko Waaqayyo karaattiin isin hambisa jedhee hin beeku. Si'a tokko bakka tokkotti yeroo isaa dhaaranii yeroo Waaqayyoon aarsanii sabi baay'een dhume illee kan achitti galu qaba Waaqayyo. Inuma dubbadhe inuma galtuudhaan. Kan inni hin galtu ittiin jedhe Museen waan. Waan ansiin jedhe gochuun iftee waan aggooteef ilaa biyyicha laala ija keetiin ol bahi. Ija keetiin ilaaltatti hin galtu kan jedhe isa duwwaa. Isa iyyuu itti beeku. Kanarraa kan hafe Waaqayyo akkuma jedhe saba sanaa otuma isaan boqo jabeeyyii ta'anii osuma isaan aarsan illee deemsisuudhaan itti galchuudhaaf akka inni galee ragaa baay'ee qabu. Maaliif yeroo kanatti galaana diimaa ce'aniiru? Waggaa baay'ee naannoo gaara
gaara seer naanna'aa turan sana keessaati hamma yoomiitti iddoo kana naannoftu karaa fuula keessan gara kaabaatti deebisaa jedhee kallattiin deemanii bira gahuuf ka'anii kan isin eega waaqayyo asiin ga'ee aha karaatti hin deebifne beeka. Faarfannaan tokko akka jedhamani maanni karaa nu buusee karaa nu manaa karaa nu buusee nu biraan fudhama nu biraan kan abdii waaqayyo kenne abdii waaqayyo kenne boloota warra jiraatan abdii waaqayyo nu kenne amantii ija jabinaan akka qabaannu kan mudhii keenya hidhachiisu baay'ee nama kadhataa guddaa ta'u baay'ee waan addaa ta'u gaarii haa ta'u malee abdii waaqayyo kenne duwwaa yoo ilaaltan malee abdii waaqayyo kenne dhiyoonna dhiiftanii wantoota gurguddaa hin danda'amne gurguddaatu nama dura dhaabbata akkuma warra gaadura kan 12 sana jechuudha. 12 sun ijuma wal qixxee ilaalanii inni kun garuu yeroo laalu amma isaanii masaraa guddaatti kan akkamitti diinnaadha. Inni immoo yeroo laalu masaraan kun waaqayyoo xinnoodha misatoo dubbate kan jedhu. Isaan yeroo nama gurguddaa ilaalanii jarri kun namni tokko yoo akkuma isaatiin nama 5 nuyi walitti nu qabuu danda'am jedhanii yaadu. Inni immoo garuu nama gurguddaa kana rukunneetu lafa bumnaam lafa biraatti immoo akka irbaataa nuu ta'u jedhu akka nyaataa nuu ta'u. Warri sunoo fuula isaa irratti nu akka mixiitiin jedhani. Akka mixiitaan iyyuu hin nyaachuu dandeenya. Maaliif abdii qabna? Abdii waaqayyoo jira. Dandeettii keenya miti. Lola isaan lolanii mo'anii darbartuu laaltanii yeroo iddoo sana ga'an lola baay'ee mo'anii darbanii. Sabni xiqqoon mootota gurguddaa warra akka heetotaa, warra akka kanaanotaa, warra akka iyyaabuusotaa kana xaraganii mo'anii darbanii. Kanallee irraanfatan warri 12 sun. Namni kun qophaasa garuu inni keessa jira. Iyaarikoo yeroo jissine masaraa iyaarikoo caalee kun seenaa masaraa iyaarikoo sun sitti meen dinqisiifatu. Furdinni saama akka furdisiifamu. Ol ka'inni saama akka ta'e. Seenaa masaraa iyaarikoon caaluu kamiin ta'e inni sun. Beeku bakka ta'eefi inni masaraa iyaarikoo kuffisee har'as jiraataadha. Nama jechuu danda'udha. Namni kun eewu kaalee jechuudha. Kanaaf firoota kun akka nuyi amantii jabinaan qabaanne maaltu nu gochaa jira. Tarii humna keenya irratti hirkannee yeroo ta'e humni keenya safara qabdi xiqqoodha bakka ta'eefi yeroo sana amantii dhabuu dandeenya. Dandeettii mataa keenyaati jennee kurkuroo jennee dandeettiin keenyas daangaa ishee xiqqoodha bakka ta'eefi dhaabbachuu dandeenya. Inni kun maaltu akkasii godhe jettanii abdii waaqayyo dubbatetu amantii ija jabinaa isaaf kenna. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Amantii akkasii waaqayyo gooftaan maccaa nurratti haa dhangalaasu amma. Isa agulli firatii miti isa abdii waaqayyoo ilaalanii ciniinnatanii waaqayyotti amananitti cichan jechuudha. Gooftaan nu haa gargaaru. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf faarsaa boqonnaa 60 lakkoofsa 14 irra jiru immoo ofuma keessanii yennaa dubbifattanis natti tola. Faarsaa boqonnaa 60 irra jiru dubbifadhaa ofuma keessaniiti. Sila isinii caqaseen ture jechuudha. Isa kana deebi'ee inni lammaffaa akka inni amantii ija jabinaa qabaatu maddi isaa maa inni hojjettanii sodaa irratti ejjennoo inni qabu. Sodaa irratti ejjennoo inni qabu. Seeruma lakkoofsaa boqonnaa 14 lakkoofsa 24 gaafa raxxanii ilaaltanii akkana jedha. 14 lakkoofsa 24 ilaalaa isiniin dubbisa. 14 lakkoofsa 24 akkana jedha. Garuu garbichi koo Kaalebedha. Hafuura kan biraa waan qabuuf inni garaasaa guutuudhaani ana duuka waan bu'eef inni biyya an dhaqee ilaale sanatti ani biyya an dhaqee ilaale sanatti isa nan galcha. Sanyiin isaas isan dhaala. Ilaala. Ganaa otuu waaqayyo kana argee addoo kanatti waan tokko dhaqee ilaaleeraa argeeraa maal qaba hafuura addaa qaban. Ana baay'ee na rakkise hafuura addaa inni jedhu. Hafuura addaa kanatu nama addaa isa taasise. Hafuura addaa jechuun hafuura qulqulluu keessaa adda kan ta'e jechuu miti. Hafuura addaa jechuun hafuura waaqayyoo isa keessa isaa kaa'ame sanaa dhugaadha jedhee nama cechee itti cecha jechuudha. Hunduma keenya keessa hafuura waaqayyoo jira. Namoota utuma kadhatanii warri kaan hin shakku. Amma warri ta'ee ilaalta mataa qulqulluu keessaa kana dhibu tokko jira. Yeroo Phexros hidhame mana hidhaa lixee hundumti isaanii mana tokkotti walitti qabamanii kadhatu. Otuu kadhatanii halkan waaqayyo sansalata irraa baasee
mana qulqullummaa sana banee lafa manni kadhatamu sanatti geesse. Dubartiin hojjettuun gara diin tokko maal goote kunoo Phexrosin hin argeen dhufaa jira jettee. Hammi jiru akka san kana isin. Ilaala anna dhibu maaliif kadha ture? Hayyi kam oboo jedhee kadhataa yeroo dhufu moo hin sobda amanuu hin dandeenye jechuun maal jechuudha? Waaqayyo kana gochuu hin danda'a gooftaa ati hiikuu hin dandeessa sansalata ciruu hin dandeessa mana hidhaa cimaa sana keessaa baasuu hin dandeessa jecha yeroo kunoo Phexros dhufeera moo jedhani waafuma haasofti misee maal attamitti danda'ama waan jedhan fakkaata hojii isaaniitiin. Namni kun nama akkasii miti. Hafuurri addaa waaqayyo jedheera kalaas kanaa keessan deebi'u. Wanti booddeetti nama deebisu tokko iyyuu hin jiru. Sodaan immoo cimaadha jedhama. Sila sinitti meera. Rakkoon Phexros fa'a deemuu jalqabanii kan isaanii liqinfamanii fi ija isaa galaanarra gaafa laalu galaanee nama sodaachisa. Galaanarra deemtanii mitiitii fiilmii galaanaa olii gadi tintinii isaa darbatu yoo laaltan iyyuu nama sodaachisa. Nama sodaachisa. Ani seefa goomiti laashee manni xana baardaaliin deemne ishee oofan tokko jirti akka mootorsaayikiliitti nama tokko duwwaa baattu. Namoota wajjin deeman yaabdaa siin kaffalaa yaaban jedheen jajjabee nama cimaadhaan. Yeroo laalu xinnoo natti fakkaatti gammi sun mul'atti bakka ta'eef. Bishaanichi ciisaa natti fakkaatti. Daakaan dandeessaa naan jedhan danda'an jedheen. Isa booddee kootitti natti uwwise. Mootora naa kaase. Irra lixee gaafa dhoofee walakkaa ga'u bishaan si laalu gaara ta'e natti dhufu. Deebi'ee gaara ta'e deebi'ee gad deebi'e. Achi gahee hamma deebi'utti lubbuun na keessaa ba'uuf ka'e. Maal hojiin kana keessa lixeen jedhe. Dhuguman isin jedhe. Baay'een keessan obboloota keessa jirtan immoo biyyaa yeroo baatan garba Meditiraaniyaan irra warri dabartan baay'een keessan jiraachuu dandeessu gidduu ani beeku. Hammam akka nama sodaachisu beektu. Sodaan cimaadha. Namni immoo ammayyuu hantuuta iyyuu sodaatee manaa ba'ee fiigu jira. Barariin namni sodaatu jira. Dhuguman isin jedhama. Waan amantaan waan beccoollee. Inni ija jabina qabu tokko immoo bofa yoo argees irra hojjetee bofa harkaan kan qabu jira. Inni kaan immoo bofa arginaan mana kana keessan budodee kan maraatu jira. Inni kan Kaalebii wanta sodaachisu immoo bofa garasisii galaana garasisii wantoota nama sodaachisu garasis kan isin. Cimaadha. Mee waaqoo isinitti argisiisu biyya tokko raxxanii nama 12 taatanii hundi keessa waliin haasa'aa adeemtanii takkaa nama akka gurguddatutu jiran argatin mana masaraa gurguddaa akkasii qabutu ilaalin yeroo sana asirratti hin caqasamne malee humni isaanii meeshaa lolaa isaanii baay'ina isaanii waa baay'ee jira. Du'atti dhaqanii harka kennu. Yoo inni immoo itti linna jechuun waan yaadamu waan abjootamu miti. Sodaan cimaa qollofee nama qaba. Akka nuyi namanne nama godha. Akka nuyi tarkaanfiin godhe nama godha. Sodaan akka hin dubbanne nama godha. Baay'eedha sodaan. Nama tokkotu dhugaanaa bahee nama tokkotu akka dingataa waan rakkoo ta'u keessa waan rakkoo qabu ta'u keessa lixu. Gaafa lixu namni kun baay'ee jajjabeessa. Waan tokkotti hin fakkaatu amanaadha. Hin rakkisanii kana fidi jedhu sana fuudhi jedhu walii gaddeemsisuu maal godhu hin dhiphisuu hin gidirsuu waan akkasii nuuf fiddu malee jedhanii gaafatanii hin qabu jedhaan maal hin qabu waan tokko hin qabu. Dhugumaan hin qabu. Maaloo si ajjeefna hin gaafa gamu. Si ajjeefna wayyoo maaloo iddoo qabbanaati dafaa maqaana godhaa jedhe. Attam duumsiif iddoo qabbanaati maal jechuudha isa kana caalutti galanna egaa natti achisi asumatti si gidirsina malee jedhani. Gidiraa adda addaarra ka'anii baay'ee dhiphisanii achi keessaa waaqa osa baase. Akka akkasii jechisiisee ija jabina. Ija jabina duwwaatu hin ta'in amantii qabalee yaada. Maaliif akka mootummaa waaqayyootti yeroo ajjeesan sana qaxxitaa garuu kana jechuudha. Waama shakkii ta'uu hin qabu. Nan galaa laata hin galuu laata dhibba keessa hammamii laata wanta jedhu hin qabu. Nama mirkaneeffatee raawwate. Kaaleebis akkuma kanaa ejjennoo inni sodaa irratti qabu kuma kana. Sila sinii tuqeera. Mana gurguddaa masaraa gurguddaa qabaroo laaluun ni dandeettii waaqayyoo laala. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Humna waaqayyoo laala. Wanta ittiin lixamne fakkaatu yeroo laalu waaqayyoo cabsee akka dabarsu laala. Sodaa tokko qabu. Kan isin bu'ootu ana ta'ee yaadeen. Sodaa isa sanaa duwwaatu hin ta'in sabuma Israa'el dura dhaabbatee haasa'uun iyyuu nama sodaachisa. Maaliif kophaa isaa dubbataa namooti gara 10 faallaa isaa dubbataa jiru bakka ta'ee fi namichattii kana dhagaatti buusaati ajjeesaa kan jechiisisu. Sabi kun illee narratti ka'ee iddoo kana na rukutaa laatu jedheen lafaa ka'ee hin dhaamna ol baana hin dhaalla hin qabanna kan ammoo dhuguman isin jedha gochuu hin dandeenye jechuutti ka'e. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Maaltu amantii jajabinaa isaa akka inni qabaatu godhe yoo jettanii
ejjennoo inni sodaa irratti qabu. Sodaan saba Waaqayyoo du'an darbu. Faayinaal gooliin isaa qabu. Biyya lafaa irratti amanaa barbaadan gootanii bakka sodaan inni guddaan namni sodaatu du'u. Du'i immoo anaaf isinii fi ce'umsa Waaqayyoof garanni guddaan ta'u. Eenyuyyuu du'an jaallatu. Eenyuyyuu du'an barbaadu. Firooti keenyatu waggaa dheeraa jiraatan nusatuu dheeraa jiraannee barbaadu. Garuu nama galeefiif taanaan du'ii gara ce'umsa irriba gara isa caalutti nu ceessuudha bakka ta'eefi kun nu galeera taanaan wanti nu sodaachisu biyya lafaa keessatti. Bakka wanti nama raasu attamiin nu raasaa. Akka jechuun wanti biyya irra ga'u nu miidhachuu miti. Miidhamnus waan tokko hin beeknu galma keenya beeknu. Gidirfamnus akkuma namaa gidirfamuu hin dandeenye gidirfamnee eessatti nu dabarsa galma keenya beeknu. Kaaleebii isa kana ejjennoo inni sodaa irratti qaba. Namni tokko kana jedhe waa'ee Daawitii fi Gooliyaad. Daawit mucaa xinnoo Gooliyaad nama guddaa. Daawit hidhannaa beekamaatu hin ta'e furrisaaf dhagaa. Gooliyaad immoo hidhannaa keessa ba'uu hin dandeenye. Kana naxxanii gaafa seena sana dubbistanii ati akkamna tuffatte saree na saayitee dullaa xinnoo kana qabattee irratti dhuftu. Dullaa horiin tissan qabatee jira bakka ta'e. Amman foon kee cicciree allaattii bineensaatiif godha ittiin jedhee. Ija jabina inni guddaan ni qabu sodaa irratti yeroo qabu iddoo kana ilaaltu. Sodaa irratti namichi kun qabu. Namni tokko akkana jedhe. Daawit immoo yeroo sana dhee furrisa yeroo darbatu waan furdaa rukutuuf waan qalloo rukutuun nama rakkisani. Waan qalloo rukutan bira darbaa jedhe. Inni immoo nan isaa akkam bal'aadha rukutuuf akkam namaa ta'a namichi kun jedhaa deemaa jedhe. Maaliif ija jabina guddaa qaba jedhe. Ija jabina calliseetu hin ta'in amantiin kan ta'e. Maaliif sodaa irratti ejjennoo inni qabu jechuudha. Namni baay'ee sodaatama. Mucaa tokko gaaf tokko taaksii keessatti teenyee deemna dargaggoo lama booddee dhaasoo nan dhaggeeffadha. Afaan Amaariffaatiin jalqabanii namni ilaallaan afaan Oromootti siqan. Afaan Oromoo si qabee kan maal dhaggeeffadha. Maal sodaata? Intala tokko jaallateetu bakka nan gaafa deemachi geenu jedhee deebi'e sodaadhee deebi'e. Nama gaafachuu irri sodaatamu gadisa. Waan nama sodaachisu waan baay'ee jira. Inni kun garuu sodaa itti lixxuu hin dandeenye kan inni dura dhaabbatee hin dhaalla jedhe maal ejjennoo inni sodaa irratti qabu. Kanaaf warri sodaattan galgala kana isinitti himu. Haala keessa jiraattan kan sodaattan, biyya keessa jiraattan kan sodaattan, biyya nu keessa jirru kan sodaattan, firoota keessaniif kan sodaattan, dhuguman isiniin jedha hin sodaatina. Waaqayyo sodaa nu sodaannu garas guddaadha. Waaqayyo waan nu sodaachisu garas aangoon isaa cimaadha. Waaqayyo waan nama dabarsu jedhame keessatti Waaqayyo jennaan hurreessee cabsee danqaraa cimaa nama ceesuu danda'udha Waaqayyo. Kanaaf ejjennoo isa qabudha kan inni akka isa godhe jechuudha. Deebi'ee hafuura addaa inni jedhu gaasa kana sagalee Waaqayyo hafuura addaa inni qaban jedhu. Bakka eeullee ka'ee amma kana dhaabbatu hafuurri addaa inni jedhu hafuura Waaqayyo isa keessa jiru hammam akka dhugaa ta'e hammam akka hojjechuu danda'u hammam akka humna qabu kana. Inni isaa wajjin jiru inni dubbate isa waan nama sodaachisu hundumaa gararraa ta'e sodaa gararraa kan deemuu dandeessise isa kanaadha jechuudha. Deebi'ee sadaffaa irratti maaltu Kaaleebiin amantii ija jabinaa akkasii kan inni qabaatu godhe yoo jettani obsaa fi ejjennoo dhaabbii tolee fi obsa inni qabu. Iyyaasuu boqonnaa 14 lakkoofsa 10-12 dhaqee isin dubbisa. Iyyaasuu boqonnaa 14 lakkoofsa Iyyaasuu boqonnaa 14 lakkoofsa 10-12. Gaafa seenaa nama kanaa ilaaltanii Waaqayyoo akkuma Museetti dubbate yoo inni immoo akkuma Museetti dubbate waanuma yeroo sana dhaga'ee duwwaa miti amantiin Kaaleebii kan jabaatee dhaabbatedha. Olii gada kan akkas ta'u miti. Amantii koo nan dadhabe na gargaare kan jedhamu. Maanni amantii inni dhaabbate takka lameenuma dhaabbatee kan raafamu miti waan salphaadha. Afaan Amaariffaatiin isa ምንድን ነው? ጽናት isa jedhamudha. ጽናትና ትዕግስት isa jedhamudha. Hundee godhatee dhaabbatee gallixee obsaaf amantiidhaan dhaabbatee jechuudha. Obsaa fi jabinaan dhaabbatee jechuudha.
yeroo miti. Waggaa 40 fi lafa onaa keessa olii gada joon jaranii joon je'anii jooraa turan booddeesi amantiin isaa akkuma sana jabaadha. Akka rookami akkuma yeroo dur waggaa 40 joon je'a ture. Umuriin isaa dabaluun amantii isaa gadi bu'u. Humni isaa xiqqaachuun amantii isaa gadi bu'u. Haalli jijjiiramu amantii isaa gadi bu'u. Maaliif amantiin ni jedhamu haala keenya wajjin hin deemu. Jabina qaama keenyaa fi hir'ina qaama keenyaa wajjin hin deemu. Sammuun keenya baay'ee shaarpi ta'uudhaa fi sammuun keenya irraanfataa yaadachuu kan hin dandeenye ta'uu du'aanis hin deemu. Amantiin namicha kanaa akkas jechuudha. Kan olii gadi hin taane jechuudha. Kan takka gadi bu'ee ta'a gadi ol hin kaane jechuudha. Takka kan laafee ta'a kan hin jabaanne jechuudha. Haala laalee takka shekeree ta'a kan immoo kan hin taane jechuudha. Dhaabbatee kan jiraatu. Bubbeena jiraatu dhaabbatee jira. Umuriin isaa gadi bu'uu dhaabbatee jira. Haalli gadi ta'uu dhaabbatee jira. Waan tokko iddoodhaa kan socho'an obsaa wajjin jechuudha. Kanaafitu waggaa 85 booddee haasa'uu laattu jechuudha iddoo kanatti. 14 irraa gaafa laallu 14 10 amma 12 irratti ilaala. Isiniin dubbisa akkana jedha. Ilaa 14 10 amma 12 irratti. Amma kunoo Waaqayyo akkuma waggaa 45 dura namootni Israa'el lafa onaa keessa adeemaa otuu jiranii Museetti dubbatee ture jireenyatti na eegeera. Isatu waa isaa dubbatama. Akka roomi akkuma waggaa 45 irraa lafa onaa keessa akkuma deemaa turre akkuma yeroo sana Waaqayyo anaan har'a jireenyatti na eegeera. Kunoo an har'a nama waggaa 85 ta'eera. Baay'ee cimaadha. Mee yaada waggaa 85. Phaaphaasiin biyya Xaaliyaaniitti du'e kun kaleessa umrii isaa inni tokko irraa dubbisee ilaale nama waggaa 89. Socho'uu illee nama hin dandeenyedha. Yeroo mootummaan dhukkubanii harka wallee fuudhuu dandeenye. Inni kun garuu maalidha? Ani ammayyuu akkuma gaafa Museen na erge sanaa cimaadha. Waaqayyoo galanni guddaan ta'u. Kunoo lakkoofsa 10 ka'e namootni Israa'el lafa onaa keessatti adeemaa ture jireenya otuu jiranii Museetti dubbatee ture jireenyatti na eege. Kunoo an har'a nama waggaa 85 ta'eera. An ammayyuu akkuma gaafa Museen na erge sanaa cimaadha. Ciminatti, lolatti, gad ba'ee ol galuutti akkuma dur ture sana. Egaa biyya gara isa Waaqayyo na abdachiise sana anaaf kenne warri aaneeqotaa achi akka jiran mandaroonni isaanii dallaa cimaa akka qaban atiyyuu gaafas dhageesseetta. Garuu Waaqayyo yoo ana gargaare an akkuma an jedhe achi isaan nan baasa jedhee ilaala. An na dhibaa namni obsaaf cimina amantii yoo cimee dhaabbachuu kan qabu. Obsaaf cimina yoo cimanii dhaabbachuu. Akeekaan cimanii dhaabbachuu. Amantiin cimanii dhaabbachuu. Yaadaan cimanii dhaabbachuu. Abdiin cimanii dhaabbachuu namichi kun qabu laala. Maalan godhe yeroo sanallee sana dubbadheen ture umuriin koo sanii nama waggaa 40 ture yeroo sana humni jirti. Har'allee egaa Waaqayyo jira nama yoo nu kaase malee ani yoo ta'e ankoo gaa ijoollee gadhee ijoollee dudduballee Waaqa onaa kenna laa hin jenne namichi kun. Akkuma sana nafe loluu nan danda'a, bahuu nan danda'a, galuu nan danda'a. Eenaaqota sachi keessaa nan baasa. Achis immoo dhaqee nan dhaala jedheen amanne. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kana amantiin ija jabinaan guutame kan nu jennu. Maddi amantiin ija jabinaan guutamuu kaaleen immoo callisee dhumatu hin ta'in namummaa foon isaatii xunchaa isaa qoncoore fuula isaa akkas ta'e humna isaa akkas ta'e hin ta'in isa keessa kan jiru dhaabbatee kan jiru kan hin sochoone umuriin iddoo kan hin gallakkifne haalaan iddoo kan hin lakkifne Waaqayyo irratti dhaabbachuuf obsaan dhaabbachuu isaati. Kanaaf hamma dhumaatti obsaan hamma kamitti nan naqaa umurii koo waggaa 85 ta'u eenaaqota waan baasa nan dhaala. Nu garuu akkasii isan jedhu na dhiba. Obsumaan teenyee waggaa 2-3 illee hin kadhannu. Hin jiru hin kadhannu waggaa 2-3. Ana akkasii gaa dhuguma isiniin beeku waan keessan hin beeku malee yeroo tokko Waaqota isa tokko himee Waaqayyo beeka Waaqa dhagee maaliif rakkisaa jira. Bakka hin godha Waaqayyo. An deebi yeroo rakkin biyya keenya keessattuu waa'ee biyyaa kana yeroo san gurbaan ta'u bah kadhadhu annaan jedhe. Maanna waggaa mee kadhadheeran naani sanuma wanti jirame tokko hin jiru. Iyyinee tsoomaaf kadhata goone maal goone namni kun garuu amma waggaa 85 ka'ee amantiin isaa sanuma obsisaa sana maal inuma hin gala eessatti kanaanitti nan gala.
eenaa qoti jiru jiru lolee nan baasa. Isa immoo Waaqayyo na gargaara. Humni koo amantiin na keessa jiru akkuma waggaa 40 lafa onaa keessa. Loluu nan danda'a, bahuu nan danda'a, galuu nan danda'a. Garuu waggaan keenya 40 dabarraan bakka tizitaadhaan jiraachuutti kan akka ture inni. Dhuguma dur kadhannaan raajii ture. Dur jaalalli jaarii ture. Dur akkas ture. Arras Waaqayyo sanuma kan balleessaa jiru anaaf isin firoota. Jaalalli akkas jira warra jiru gidduu. Amantiin jira warra jiru gidduu. Kadhannaan jira warra jiru gidduu. Harka Waaqa qabachuun jira har'as. Kiristoos bara baraan hin geeddaramu nama geeddarame. Nama tokkotu namni yeroo kadhannaa warri tisitaan deemanii otuu yaadaan dulloomanii dheenna yeroo kadhata laattuuf illee yaa Waaqa durii jedhanii kadhatu. Waaqarra immoo haaraa miti hin jiru moo maanni Waaqarra immoo dulloome Waaqa durii maal jedhu har'a soo Waaqa hojjetaati. Yaadaan namni dulloomnaan hin jiru. Amma si aan dargaggoonu yaadaan dulloomeera kan isin sokkeera. Kanaaf namni kuni obsa amantii irratti hundaa'e yoon immoo tsinaatii inni qabudha kan akka dhaabatu isa godhe jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Isa dhuma kan isinitti raawwadhu kan Kaalebii akka inni amantii Jabinaa godhatu qabaatu inni godhe maal jechuudha. Amanamummaa isaatiin badhaasa akka jiru beekatu. Amanamummaa isaatiin badhaasa akka jiru beekatu. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Mana Waaqayyoo keessatti waan xinnoo bishaan buddusnee nama laanneef illee Waaqayyoo badhaasa nuu kenna. Kana beektu. Mana Waaqayyoo keessatti waan xinnoo gooneef illee Waaqayyoo badhaasa nuu kenna. Namni kun immoo kan inni akkasitti Jabinaan akkasitti amantiin akka itti deemee abdii Waaqayyoo kenna duwwaatu hin ta'in. Yookiin immoo ejjennoo sodaa irratti qabu duwwaatu hin ta'in. Yookiin immoo tsinaatii yookiin obsaaf jabina inni qabu duwwaatu hin ta'in. Dhumarratti immoo innan godhu kun gaaf tokko naa raawwatee badhaasa sana argadha nama jedhu. Akkasumaan hin xaaru, akkasumaan ija namaa duratti akkas hin ta'u, akkasumaan namni arraban irratti baasee namichi kun akkam ija jabaattee akka jetti naan hin jedhu nan argaa. Ani badhaasa kana nan argadha nama jedhu. Waaqayyoof galanni guddaa ta'u. Iyyaasuu boqonnaa 14 lakkoofsa 14 irraan dhaqee isin dubbisa. Iyyaasuu boqonnaa 14 lakkoofsa 14 irraan isin dubbisa. Akkana jedhama. Ergasii Iyyaasuun Kaalebii ilmi Yuufeenii eebbisee Kebrooniin dhaala godhe hin kenneef. Eewu Kaalebii. Kaaleeb ilmi Yuufnee Qeenezichi guutummaatti Waaqayyo gooftaa isaa kan Israa'el duukaa waan bu'eef Kebroon hamma har'aatti iyyuu kan isaa ta'eef. Maqaan Kebroon dur Kiriyaat Arbaa jedhama ture. Arbaa kan jedhamu kun immoo namoota warra Enaaqota keessaa nama guddaa ture. Kana booddee biyyichi lolatti hin boqote. Badhaasisaa kunuutti. Kana beeka. Jalqabas Waaqayyo maal jedheeraan? Garbichi koo Kaaleeb hafuura addaati irra jira. Inni garaa guutuudhaan waan na duuka bu'eef. Inni lafa jirutti ana abdatee waan akka dubbateef. Ani lafan isa dhaalchisu isaaf nan kennaaf akkuma jedhe Waaqayyo iddoo kanatti maal Iyyaasuun eebbisee raawwatee maal jedha Kebrooniin dhaala godhee isaaf kenne waan maqaa isaatii waamamte natti fakkaata. Dhadhabdan wanti isin gootan gaafa amantii jajjabinaan qabaannee dhaabbannu dhumarratti badhaasa qaba. Akkasumaan akka joorutti namni akka iyyinutti namni akkuma tuffatamnutti namni akkuma namni gaduudhaanutti namni. Gaaf tokko gatiin jira. Gatiin keenya lafarra duwwaa miti Waaqarra jira. Dhaala qabnu Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Lafarrattis immoo Waaqa gatii namaa baasa. An dhugaa nan ba'a kan. Dhugaa nan ba'a. Jabina koo miti. Dandeettii koo miti. Waamicha addaa qabaadhee miti. Hafuura qulqulluu akkuma nama garaan qaba. Akkuma nama dhadhabaadha cubbamaan. Garuu Waaqayyo gatii akka namaa baasu beeka. Namni kun amantii jajjabinaa akka inni qabaatu kan godhe waan hundumaa keessatti jabaatee kan dhaabate badhaasa qaba gaaf tokko. Waaqosa jedhe biraan nagaa nama jedhu. Kanaaf kana yoo ta'e maqaa isaatiin hin waamamte maaloon biyyattiin Kebroon kan isaa taatee laadhamte. Kebroon immoo lafa aaneeqoti gurguddaan keessa ture jedhama. Aaneeqota keessa ture. Kan isin dhibu kan inni dhaqee gaadee ilaale aaneeqotas arganii warri kaan inni waa'ee aaneeqis hin dubbanne. Waa'ee namoota gurguddaa sanas hin dubbanne. Waa'ee isjaa dubbate hin dandeenyu ilmaan aaneeqtu jirachi. Gurguddoodha isaan. Hojjaan isaanii achi gaa humni isaanii cimaadha. Kan inni dhaqee dhaales immoo keessumaa lafa aaneeqota jiranii kan isin. Lafa warri gurguddaan jiran lafa warri nama sodaa isa jiran. Waaqayyo gooftaan akka godhe. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u.
yeroo darbe matsaafata tokko dubbisaa ture kan isin seenaa kana inni dhibee waraana mootummaa dargiitii fi shaabiyaa gidduutti ta'etu seenaa isaa barreessa namni tokko. Gaara naaqfaa jedhamu jira. Naaqfaa lafi jedhamu jira. Naaqfaa taraaraan matsaafi baay'ee waa'ee isaa barreeffameera. Gaara sana gubbaa warri shaabiyaa qabachuudhaaf marsaa meeqa godhanii tasa dadhaban. Itti seenuu dadhaban. Dhaqanii lolanii jennaan achii basiin boombii darbatamaa matireesii itti dhugaa maal jennaan hin dandeenye jedhanii dhaqanii booddeetti deebi'anii marii guddaa godhanii qabachuu qabna jedhanii tooftaa sila dhisanii tooftaa gara biraadhaan itti dhufan. Ammas lammaffaa akkuma kana ta'e. Asirra kan jiraate kan nu lolu kun maayinni jedhanii sadaffaa amma dhaqanii humna dabalatanii meeshaa gurguddaa dabalatanii sa'aatii 3 guutuu waraananii sa'aatii 3 guutuu meeshaan hundumtuu saxxedhe. Matireesiin dhoka'u boombiin hin darbatamu raccede gaara taraaraa naqfaa gubbaadha. Isa booddee diinota keenya finneera. Reeffa isaanii lakkoofna jedhanii garasii garanaan gara gaarichaatti ol ba'anii. Yeroo ol ba'anii waan isaan dhaqanii argan reeffa baay'ee miti kan reeffa nama tokko argan. Maalli wanti kun jedhan? Meeshaan loltoota isa deeman meeshaan kilaashinii maaloo minaamanii tuulamee jira. Boombii tuulamee jira. Achi ilaallaan namni jiru as ilaallaan jiru nama tokko duwwaachisee jira. Hin dinqisiifatan. Namni kun namatti miidhan. Guyyaa lama dadhabne guyyaa sadaffaa sa'aatii 3 guutuu nama tokkitti kanatu qabee dhaabee waraana nama kana. Takka boombiin takka maaliin akka nama baay'ee fakkeesse. Namicha kana waan isaa laalladhaniitu kiisii isaa keessaa gaafa mattaawaqaa fuudhanii Hamsaa Laqaa Dubbaalee Qorichoo jedha. Isa booddee gaara warra alaqaa isaaniitti reediyoo godhan maal jedhanii? Yaa Dubbaaleen taraaraa taqoxaaxireenaal jedhanii. Alaqootiin immoo birtitti galee Dubbaalee taraaraa jedhanii yaallahu. Gaari Dubbaalee isa jira kan dhubeen naaqfaa dha'u. Namicha nama dinqisiisu tokko argine utuu duubaateen jaallanna turre. Sa'aatii 3 guutuu waraana keenya meeqaan wallolee guyyaa lama immoo dadhabne qophaasa kana kan godheera walii gallee gaara kana kan Dubbaalee jenneerra gaara Dubbaalee Qorichoo jenne. Har'aa ka'ee kan Dubbaalee Qorichoo ta'u jedhanii walii galanii. Seenaa namicha kanaa gaafa dubbise kan natti mul'ate. Namni kun qophaasa nama meeqaan utuu ta'u dhaala kana keessatti kan warra kaanii akkasitti hin jiru. Kan isaa garuu Keebroon dhaala isaa taatee kennamteettiifi. Eenaaqota gurguddaa warri jiranii akkuma roosana argee warri kaan sodaatanii inni sodaa gararraa ta'e anaanna amanatee abdiin dubbadhe ilaalee obsaan immoo cimee dhaabbatee achitti nan dhaala akkuma jedhe kenneeraa fi badhaasisaa kana Keebroon maqaa isaatiin kan isaati dhaala isaa ta'ee hammarraatti hafee jedha. Waaqayyoo galanni guddaan ta'u. Firoottan koo amantii ija jabinaan ta'e qabaachuu hundi keenya hin barbaadu. Hin barbaaddu isin hin jiru. Waaqayyos amantii akkasii nu keessa kaa'uu hin barbaadu. Garuu amantii ija jabinaan ta'e callisee dhuma lafaa ka'ee miti. Waa'ee keenya irratti hundeeffannee miti. Beekuma matsaafa qulqulluu baay'ee qabnu irratti hundaa'e miti. Lallaba baay'ee lallabnu irratti hundaa'e miti. Biyya baay'ee dhannee waldaadhaan irratti hundaa'e miti kan sirri. Yoo inni immoo baay'ee nama kadhataa taanis miti. Maan diree yoo jettanii isa kana yeroo hunda amantii ija jabinaan guute qabaachuu barbaadan abdii Waaqayyo isinitti dubbate yaadadha. Maal jedhe Waaqayyo waa'ee kee? Maal jedhe Waaqayyo waa'ee ijoollee kee? Maal jedhe Waaqayyo waa'ee tajaajila kee? Maal jedhe Waaqayyo waa'ee fuuldura kee? Maal sitti dubbate Waaqayyo? Waaqayyo dubbatennaan hammuma dubbate ga'a Waaqayyo. Waaqayyoon sun isa abdii godhadhuuti hinuman arga anuma bira ga'a Waaqayyo jedhe jedhiiti amantii ija jabinaa godhadhu. Kana duwwaa immoo miti dhuguman isiniin jedhe yenna amantii ija jabinaan ta'e qabaachuu barbaanne wanta nama sodaachisu irratti ija jabina guddaa qabaadha. Sodaa gararraa jiraadha. Engadda matsaafa qulqulluu dubbisee hin dhibe. Maal jedhaa? Lafti yoo sochoote maalidhaa? ምድር ብትነዋወጥ ተራሮች ወደ ባህር ቢወሰዱ እኔ አልፈራም ጀደ ዳዊት yoo lafi sochoote kirkirte gaarri kun buqqifamee galaanatti yoo dhaqellee maal hin ta'udha hin sodaadhu jedhe. Na yaade waa'ee kana. Lafi kirkiruun cimaadha. Nu bira hin geenye caafii isa xiqqoo ishee isa fagoo achi naannoo fantaallee ta'etu xinnoon ta'u gaafa maskootii kirkir jedhu laafa dhanamne fincaantu dhuqa sireerra. Dhugumaan isin hin jedhe. Namni kun garuu maalidhaa? Yenna lafi galagaggale olii gad akka barbaade yoo ta'e gaarri kun socho'anii yenna achitti siqanii hin sodaadhu. Sodaa isa naachuraalii miti. Inni akkasii. Sodaa isa kamiinuu namni kamtuyyuu qaba. Sodaa wajjin uumamne bakka ta'e sodaan jira. Kun isa miti. Yeroo Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya qabaannu Waaqayyo guddina isaa yeroo baru
sagalee jedhetti amanamaa ta'uusaa yeroo barru waaqayyo waan jedhe raawwachuusaa yeroo barru waaqayyo humna qabeessa guddaa hundumaarra humna qabaa yeroo ta'u yeroo barru ija jabina sodaa olii sana jiraachuu dandeenya. Isa akkasiitiin yadiina koo kanaan maal nagoota 80 fakkeenyaaf namni qoricha natti godhatanii yoo sodaattan sodaan keessa isin amantii jabinaa qabaachuu dandeessan. Lafa tokko hoteela dhaqxanii nyaata nyaatanii garaa nacnee wayyoo na laalte maqaa Yesuusiin hafuura budaatichi keessa jira jettanii isinii amantii jabinaa qabaachuu dandeessan. Dhugumaan isin jira. Namni tokko isinitti dhufee isin bukkee darbee waama tokko jedhee bishaan isinitti facaasee bakka iddoon kun nama daa waanatti darbattee jettanii sodaattu yoo ta'e amantii jabinaa qabaachuu dandeessan. Sodaa gararraa inni jedhu saka. Maaliif Macaafa Qulqulluu keenya gaafa ilaallu inni nu keessa jiru, inni nu wajjin jiru, inni nu bitee jiru, inni humna nuu ta'e warra diinota ta'e humna hamee jabaa gararraa humna qaba jechuu danda'u jechuudha. Sodaa gararraa jiraachuu. Eenaaqota gararraadha. Masaraa isaanii gurguddaa gararraadha. Wanta isaan qaban manoota isaanii gurguddaa gararraadha jedheeti kan namni kun dhaabate. Yenni akka goone amantii ija jabinaan ta'e hin qaban. Deebinee hoo kan olii gadi walaalammii kan hin taane haala gaarii keessatti haala gaarii hin taane keessatti kan ta'u qaxxidhee kan dhaabbatu hundee kan gadi fageeffate jabina akkasii yeroo qabaannu obsachi keessatti yeroo qabaannu yeroo hundaa warra dabaru amantii jabinaatiin warra deemnu ta'a jechuudha. Akka goonee deemnee immoo dhugaan isinitti hima sagalee har'aarraa kan dubarannu tokko waaqayyo gatii keenya hin dagatu. Nuu kenna waaqayyo badhaasa qabna hundumti keenya iyyuu sagalee waaqayyoo irratti badhaasa qabna. Kanaaf amantii ija jabinaan ta'e qabaachuu fi badhaasa waaqayyoo dubaratti nuu kennu yaadachaa obsaa fi hundee jabinaan qabaachaa deebinee immoo sodaa gararraa jiraachaa abdii waaqayyoo yaadachaa yeroo deemnu hundi keenya amantii ija jabinaan ta'een guutamna. Yeroos haala akkamii keessa jiraannu? Yeroos biyya rakkisaa akkamii keessa jiraannu? Yeroos biyya akkasii seexanni isaa cimaadha, seexanni isaa laafaadha, achi guugaa buusaa jira, iddoon kun man'ee isaati hin hojjetu wanta akkasii. Seexanni biyya lafaa hundumaa jira, bitaa biyya lafaa jira bakka ta'eef eessattuu gararraa ta'anii jiraachuu dandeenya. Yeroon akka jiru qabsoon hin jiru, yeroon akka jiru lolli hin jiru, yeroon akka jiru waraanni hin jiru jechuudha. Waraanamnaa nutu mo'a, hin lolamnaa nutu cabsa, hin dhukkubnaa wanta ta'an irra dabarree nutu deema. Mo'ichi kan keenya ta'a. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kanaaf ija jabinaa amantii ija jabinaan ta'e waaqayyo galgala kana anaaf isiniifis nuuf haa kennu. Seenaa Kaaleb irraa kana bara. Kanaaf seera lakkoofsaa gaafa dubbistanii amantii ija jabinaa qabaachuu isaatiin wantoota gurguddaan isa mitiiti qomoo Israa'el warra isa booddee dhufeef illee ta'eeraaf sarrayyuu darbe nama baay'ee barakata baay'ee ta'eeraaf. Akkuma Waaqayyo dubbate dhaqanii mukan dhaabne wayinii nyaachuutti qaban. Dhaqanii mana ijaarre masaraa guddaa sana keessa taa'utti qaban. Dhaqanii wanta akka ofii isaaniitiin godhanne mana ijaaramaa akkamii keessa galuutti qaban. Warri waggaa meeqa lafa onaa keessatti gurguran. Wayinii bonaaf ganna walirraa hin cinne. Ija egaa midilistii keessa annaqeen beeku warri raxxan jiraachuu dandeessu. Nan dubbisa garuu Awurooppaa kan waliin gahaa jiru firuutii biyya Israa'el beektu. Kanaaf inni seenaas yeroo sana walitti qabatee dhufe. Kanaafiyyuu sana keessa dhaqanii qabbaneeffatanii ta'an jechuudha. Amantii jabinaa yeroo qabaattan ofirraa iyyuu haftanii nama biraatiif hin taatu. Dhumarratti seenaa dinqisaa isin duuka bu'a. Waaqayyo gooftaan maccaa isa dhageenyee nuuf haa eebbisu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Guddaa galatoomaa.